ولي قلتن ورانا دابو أمريكا في هرفوف إسرائيل في سبولان ولي نجاة متخليسا وجي الرأولشن أمريكان ولي قلتي ورانا دابو إيران وجين تاسسان كيستي فدي في دنتا إيران إقامو إساتين جنتي وقري ليج اللو إيران الرخايا مكامو أكا خوف كابتي ولي قلتي خيس جرودا Oromiyaa bakka adda addaa keessatti sababa waraanaatiin hawaasni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'aa jirachuun yaaddoo guddaa ta'uu isaati. Kabajamtoota daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya qabannee dhiyaanneeti jirra. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana tura. Xiinxala keenya kan biyya keessaatii fi biyya alaa qabannee hamma dhumatti nu faana turaa isiniin jenna. Marsaa sadeffaadhaa oliin baha jiddugalaa keessatti sababa danqamuu dinagdee addunyaatti furmaanni Iraanii fi Ameerikaan waliigaltee milkaa'uu jiraachuun miidiyaaleen CNN fi Reuters gabaasaniiti jiran. Waliigalteen Paakistaan kan jalqabe sun guyyoota 3 dabran keessatti milkaa'aa kan ture hoggaa ta'u milkaa'inni waliigaltee kanaatiif Iraan Ameerikaan akka danqaa taate dubbachaa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ameerikaan ammoo eebisa niwukilaraa Iraan dhaabuu qofaan waliif nu galchaa jechuun ifatti mariilee dabran irratti danqaa ta'uun isaanii Iraan ammoo ejjennoo isaanii daranuma kan jabeeffattee fi qophii waraana itti aanuuf daran qophaa'aa kan turte hoggaa ta'u kunis ammoo Iraan keessatti daran dhiibbaa baha jiddugalaa keessatti yaaddoo ta'uu isaa xiinxaltoonni siyaasaadhaa ni himan. Waa'een hulaa galaanaa Hormuz irratti Ameerikaan harkaa waraana isii galchuudhaaf ijibbaanni humna waraana Iraaniin jalaa fashalaawaa waan dhufeef akka isaan yaadaniif ni hanqate. Donald Trump torbaanota dabre waa'ee qoqqobbii niwukilaraa Iraan irratti Ameerikaan akkuma kaleessaa itti fufti jechuun dhaadachaa turan. Haa ta'u malee aggaammiin Ameerikaan gootuuf Iraan deebii haleellaa misaayilaa buufata qabeenya Ameerikaa kan baha jiddugalaa keessa jiru irratti fudhachuun Iraan hafuura hin fudhanne. Inumaatu jiddugalli Gaazaa fi odeeffannoo qabeenya Ameerikaa kan ta'e to'annoo diroonii odeeffannoo Iraan jala turuun suuraan saatalaayitii agarsiiseeti jira. Ameerikaan eegee ejjennoo Iraan ergaan booda dirqamee waliigaltee waraana dhaabuu irra wajjin kan mallatteessuu irra kan gahan. Donald Trump guyyaa dhaloota isaanii akkuma kabajaniin kallattiin waliigaltee waraana dhaabuu Iraan wajjin mallatteessuutti ce'an. Iraan kasaaraa waraana Ameerikaa fi Israa'eliin irra geef kasaaraa doolaara biiliyoona 500 ol irraa herreeggachuudhaan herreega marii kanarratti dhiyaate keessaa isa tokko. Ameerikaan waliigaltee kana milkeessuudhaaf ammoo doolaara biiliyoona 24 qanqalloo Iraanitti galchuun yoo dhagayamu Arab Emireet ammoo doolaara biiliyoona 10 deeggarsa nageenya baha jiddugalaa kanaaf Khazanaa Iraanitti galchuun Kuwait doolaara biiliyoona 12 waadaa galuun doolaara biiliyoona 6 battalatti Khazanaa mootummaa Iraan dhaqqabsiisuu kan ifa harka lafa jalaatiin wacaafaa ibidda Iraan lafa keessise ta'uu odeeffannoon miliqee bahee ifoomsaati jira. Waa'ee waraana baha jiddugalaa kan irratti waahillee Ameerikaadhaa ammoo Hizbollaa wajjin waraansa keessa galuun beekamaadha. Donald Trump waa'ee Israa'elii fi yaaddoo qaban osoo hin dubbatin irraa if qusatanillee Israa'el ammoo deebi'ee nu galchuu nuti Israa'el wajjin hariiroo hagas fagaatu hin qabnu jechuun hin deebine. Gaafiin Iraan keessaa takka Israa'el waraana Hizbollaa irratti bante dhaabuu malee waliigalteen nuu fi Ameerikaa jidduu jiru gufachuun isaa hin oolle jaanii xiinxala keessa galchuu kan turanis deebisaan kunis kallattiin Ameerikaan dhiibbaa goosisuudhaan waraana Israa'el Hizbollaa irratti bante akka dhaabsiftuuf dirqamsiisan. Qaamni siyaasaa Ameerikaa waliigalteen kun akka milkaa'u godhuuf dhiibbaan godhuun erga jalqabameen booda Tiraamp tarkaanfii kana fudhachuu dirqaman jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa kanaaf fedhiin Iraan eeguun dirqama Ameerikaa ta'ee kan jiru. Keessaa beektonni kun Israa'el waliigaltee waraana dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa hordofuun Hizbollaadhaa wajjin waliigaltee waraana dhaabuu jimmata kaleessaa hojii irra oolchuun isaanii dubbi himaan waraana Israa'el beeksiseeti jira. Hulaan galaanaa Hormuz kanaan booda bilisaan tajaajila idiletti deebuun waliigalteen kun guyyoota 60 keessatti hundi isaanii kan bakka hojiitti hiikamuu fi nageenyi waaraan baha jiddugaleessaa ni mirkanaa'u jennee amanna jechuun qondaaltonni Iraan ni dubbatan. Oromiyaa keessatti sababa dhabamuun nageenyaatiin hawaasni lixa Oromiyaatii fi
keessattuu jiddugala Oromiyaatti hanga baha Oromiyaatti keessattuu immoo godina Arsii lixaa aanaa akka seeruu kan mudate yaaddoo guddaadhaa fi ajandaa miidiyaalee ta'uu isaati. Wallagga bahaa kiiramu Horroo Guduruu hanga Shawaa lixatti waggootaaf sababa humna hidhateen bosona jiruun hawaasni Oromoo rakkoo humnaa ol itti ta'uun ni yaadatama. Ammatti ammoo godina Arsii bahaa aanaa seeruutti dabalatee aanaalee lama keessatti rakkoon nageenyaa dhalate hawaasni Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun ala jiraachuu toorri miidiyaalee hawaasaa irratti raabsamaa jiru ni mirkaneessa. Mootummaan ammoo dhimma nageenya dhabamuu hawaasa rakkisaa jiruuf yaadaa fi deeggarsa godhameen hanga ammatti homaa tokkolleen hin jiru. Rakkoon kun eega mootummaan Itoophiyaa filannoo gaggeessee irraa jalqabee hanga ta'u lubbuun namoota hedduun sababa kanaafis ajjeefamuun dhagayameetu jira. Qaamni rakkoo hawaasaa kana ta'e waraana waboo kan hidhatee ajjee kan himatu mootummaan biyyattii ifatti ammoo waboon itti gaafatamummaa kan hin fudhanne. Inumaatu qaamni siyaasaa tokko akka jaanitti waraanni kun mootummaatu dhimma itti bahuudhaaf hidhachiisee gaaratti kan ergee jechuun shakkii qaban kan dhiyeessan. Waa'ee waraana kanaa irratti immoo mootummaan waan qulqulleessee ifatti hin jiru. Haa ta'u malee dhimma kana ilaalchisee qaamni siyaasaatii fi uummanni qaamni mootummaadhaa keessattuu qaamni mootummaa bakka bu'ee biyya gaggeessaa jiru irratti dhiibbaaleen hawaasa irratti taate kun garmalee haalaan yaaddeessaa dhufuudhaa fi rakkoon dhibdee siyaasaa kanneen kaaba Itoophiyaatti yaaddoo guddaa ta'es gama jiddugala biyyattiitii fi baatti tarkaanfachaa jiraachuun yaaddoo fuuldura kan ta'edha jawtiin xaltoonni. Qaamni hidhatee sossoo kun daandii Harargee irraa gama Adaamaatii fi Finfinnee gahuu irratti yakka saamichaatii fi ajjeechaa lubbuu namaatillee guyyaadhaa fi guyyatti balleessaa kan jiranidha. Keessattuu yeroo as dhiyoo shifeerota konkolaataa jimaadhaa fi loon fe'ee gara Finfinnee fi Adaamaa deemuu irratti dhukaasa banuun namni hedduun ajjeefamuun qabeenyi miliyoonaatti herreegamu immoo qisaasameeti jira. Uummanni Oromoo dhimma kana keessa irratti dhimma rakkoo hawaasaa keessattuu gama Arsii bahaatti mudatee fi akkasumas ammoo lixa Oromiyaa kallattii garaagaraatiin mudataa jiru irratti hawaasni Oromoodhaa kallattiidhaanis ta'e al kallattiidhaan gama mootummaatti iyyachaa yoo jiraatillee mootummaan dhimma kana dhaga'ee gara furmaataa kallattii kaa'urraa if qusateeti jira. Haa ta'uutii malee rakkoon kun deemee kufaatii sirnootaatii fi sabaata dhabuu biyyattiitiif rakkoo guddaa kan tahee jira kan jiru xiinxaltoonni siyaasaa. Haalli kun ammoo itti fufee taanaan biyyi kun kallattii kufaatii diinagdee fi kufaatii siyaasaatiin saaxilamtee haala ol nama yaaddeessuu irra gahuu malti jechuudhaanis ni ifoomsan. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa sagantaa keenya kan xiinxala gosa biyya keessaatii fi biyya alaarratti isinii dhiyeessine asirratti goolabna. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turuuf irra oraa bulaa dibanii lammii miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godhaa.